Video kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Namoonni gaaffii hedduu na gaafattan xiyyaarri Beeruut irraa gara biyyoota Itoophiyaa deemuu yookaan gara deemaa jira kan jettan gaaffii keessa isiniif deebisuu dhufeen jira. Amman irraa gaafadhee fi amman beeku tokko irraa isiniif deebisuufan dhufee jira. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa koota obboleettiin keessanii waan hunda kan dursu nagaadha. Baga nagaa qabattanii heegamtanii yeroo kana geessan isiniin jedha. Like share godha. Akkasuma moroonni hara tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Lafan deemaa jiru kan argitu baadiyyaa duutuun deemaa jira. Innaa viidiyoo kana gubbaarratti ijoollee baay'een keessan gaaffii na gaafachaa jirtu. Gaaffii keessan deebisuun immoo anaaf dirqama. Jaalala naaf qabdan irraa kan ka'e kasin gaaffii na gaafattan jechaadha. Waanan beekurraa waanan dhaga'e irraa anis isiniif himuudhaaf dhufeen jira. Hiriyoota keessan share godhaa isiniin jedha. Waanan dubbadhu kan hiriyoota keessan share gochuu dandeessu. Laayikii yoo gootan ijoollee baay'ee bira ga'ee dhufanii dhaggeeffatu jechaadha. Keessattuu ijoolleen amma Beeruutiin keessa jirtan sababii lolicha sanaatirraan kan ka'e xiyyaarri gidduudhaan dhaabatee jira. Indeemamu jedheen yeroo tokkos yeroo lama isinii haasa'een jira. Indeemamu biyya kana keessa ammaaf dhaabbatee jira. Torbee lamaaf deema jechaadha. Dhaabbatee jira xiyyaara as deemaa hin jiru isiniin jedhe. Akkasuma biyyoonni biraallee deemaa as deemaa hin jiran isin jedheen ture. Iyyaadatti yoo ta'e viidiyoo darbe keessatti kanan hojjedhe jechaadha. Egaa amma xiyyaarri garamiin deema biyya kamiirraan deema Itoophiyaan kallattii as galaa jettanii ijoollee na gaafattaniif isiniif deebisanii fideen dhufee jira. Itoophiyaan kallattii ammaaf as hin seenu. Kallattii as keessa hin seenu garuu fakkeenyaaf biyyoota biraa biyyoota akka asirraa gara Dubaayii deemuu dandeessu. Asirraa gara biyyoota Kaayiroolee deemuu dandeessu. Biyyoota garaa deemtanii waarrattaniit achirraan gara Itoophiyaa deemuu dandeessu jechaadha. Yaadattu yoo ta'e waggaa 5 dursa yoo as jiraattan obboloonni keenya biyya Beeruutiin keessa yoo jiraattan akka dhufeen kan cufame dursas cufamee waarratteet amma immoo dhiyeenya baname. Banamuu yeroo isiniin jedhu ijoolleen aaraan illee garuu biyya kana galuu danda'u jechaadha. Dursa banamuu yeroo isiniin jedhu kallattii amma fakkeenyaaf gara Itoophiyaa galuu hin dandeessu turse dursa jechaadha. Tolollee kun hin jirini. Kallattii gara Itoophiyaan galtu garuu birrii guddaa kaffalu waan ta'eef fakkeenyaaf immoo gara Beeruutii gara biyyoota biraallee deemtanii Itoophiyaa galuurree hin dandeessu. Tikkeetti lamatu isinii cita jechaadha. Tikkeetti lamaan kanaan gara Itoophiyaa galuu dandeessu jechaadha. Dursa akkas ture. Ammas sababii isaa akkas ta'eef ammas kallattii asii seenuu hin jiruudhaan inni kallattii asii seenuu hin jiru jechaadha. Waddaduu baatus kallattiin ammaaf cufamee jira naan jettee jirte jechaadha. Garuu akkasiniin jedhe kun hin jira. Biyyoota biraa irratti dabartanii biyya biraarraa immoo biyya keessanitti galuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf biyyoota biraarraa yeroo asiifachi dabartan kana gubbaarratti kaffaltii isaa gadi siqaa yaa ta'u iyyuu malee meeshaa sin qabattanii deemtan guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf kallattii yoo deemtan shanta tokkorraa kiiloo 23, shanta tokkorraa kiiloo 23, shanta gurguddaa 23 qabattu. Shanta takkitti xiqqoo kiiloo 7 iyyamu garuu kiiloo 10 yoo naqattani suma dabartu jechaadha. Kanarraan kan hafee kallattiidhaan kun waan ta'eef kallattii kanaan galuu hin dandeessu. Garuu immoo kallattii miti yoo ta'e biyya tokkorraa biyya tokkotti dabartanii gara Itoophiyaa galtu yoo ta'e kiiloo kana hunda isinii dabarsuu dhiisuu danda'u. Ijoollee baay'eedha dabarsaaf hin jiran biyyarraa biyyatti yeroo darban biyyarraa biyyatti hin dabarsan jechaadha. Maaliif yoo baay'ee ta'e hin dabarsan. Kanaaf waan akkasiitu jira. Warroonni muddama qabdan ammaaf galuu warri barbaadan kallattii sun taane akkasiin jedhe kanarra biyyarraa biyyatti dabartanii waarrattanii tikkeetti lama isinii cita isarraan gara biyya keessanii galuu dandeessu akkuma jedhe. Akkasuma immoo lakkinan obsaa amma guyyaan nagaan xiqqoo jechaadha jira mitire. Ammaafiyyuu amma guyyaa 3 kana nagaan jira. Waaqayyoof haa galatu nagaadha. Nagaan bu'ee jira. Rabbi ammallee nagaadhumaan itti nu haafufu. Nagaan amma torbee tokko torbee lama amma ji'a tokko hin jira yoo ta'eef tikkeetni kallattii gara biyya keenyaa galuurree carraan nuuf argamuu danda'a jechaadha.
Kan as seenanii achi seenu. Ammaaf biyyi kun banamee jira. Akkuma isiniin jedhe kallattii duressa hin banamne banamee jira amma. Sababii lola kanaaf cufa malee Itoophiyaan haaraan biyya kana galuudhaaf banaadha jechaadha. Garuu waan biyya kana maaliif akka galuu ijoolleen keenya filatan? Ijoolleen hin beekne hin filatu. Warri beekan garuu biyya kana hin dhufan isiniin jedha. Ijoollee baay'een miidiyaa hin beekan waan ta'eef waan beekneef hin dhufu jechaadha. Kanaaf gatii fakkeenyaaf ani gaafadheen ture nama haaraa tokko akkamitti fiddu jedhee yeroon gaafadhu madaabichi tanaa namni haaraan Itoophiyaa irraa kan dhufu nama ishiin fudhattu yookaan madaabni ishii fudhattu santu $150 kaffaltee waan ratteeti tikkeetta kuttee ergitee isaan booda dhufti jette. Duratti yeroo nu dhufnu waan ji'a lamaa irraa kutatu ture. Warri biirochaa amma garuu isaan matu biiroo sanaaf $150 kaffalee gatii xiyyaaraa kaffalee nama tokko fudhachuu danda'a. So akkasii waan ta'eef inni kun waan akkasiitti na jette. Gatiin nama tokko kan dhufee ta'us hojjetu tokko meeqa kaffalamaaf jedhee yeroo gaafa $150 kaffalamaaf jette. $150 sii kaffalamuuf Itoophiyaa irra biyya rakkattuu kana keessa dhufuu jechaan hin beekan. Namni hundi immoo karaa bilaak maarkeettiidhaan sinii hin ergu. Hundi immoo karaa sinin ergu jechaadha. Karaa mootummaatti sin erguu danda'a. Birriin immoo tokko ol kaatu tokko gadi buutudha. Hin beektu waan ta'eef waan isinitti himuyyuu hin qabu jechaadha. Kanaaf waan akkasii jira. Warroonni galuudhaaf murteeffattanii jirtan xiqqoo ishee obsitanii isiniin jedha. Amma ji'a tokko kana otoo obsine anillee garuuf karooran qaba garuu nan obsa jedheen isiniin jedha. Mi'a baadhee walii gadi biyya tokkorraa biyya tokkotti darbochaan hin ulfaata jechaadha isiniin jedha. Kanaaf hin obsinaa yoo ta'uu baateef illee dirqama keenya mi'a keenya gannee gara biyya keenya galuu dandeenya jechaadha. Waan akkasii kanatu jira gaaffii keessa isiniif deebisuuf hordoftoota chaanaalii kooti gatii tikkeettaa kan na gaafattan ijoolleen baay'ee gatii tikkeettaa kan isinii kutu ishiidha waan ta'eef maaf na gaafattu nama santu isinii kuta warra isin bira hojjetta santu isinii kuta fakkeenyaaf ati kontiraata hin finne moo akkamitti gatii tikkeettaa na gaafata kontiraata hin finne yoo ta'e siin kaffalu galii yoo siin jettan keetti sii kutte sii qeeshiti. Inni akkasii isiniin jedha gatiin tikkeettaa yeroo nani galu tokko inni tureera waggaa darbeera $500 ture jecha $500 amma immoo amma akka makateen beekumee gaafadhe isinii hima isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kooti baay'ee isin jaaladhuuf baay'ee isin kabaju lafa gammoojjii baadiyyaa ormi biyya alaa jirti jedha garuu kan nu keessa jirru kunoo isa kana fakkaata isiniin jedha laayik sheer godhaa roonni aaraa mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatina viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti yeroo gaarii turtii gaariinaaf qabaadhaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja lafa isin jirtanitti immoo rabbii isin haa eegu hamtuun takka isin hin argine akkuma amma nagaan nuuf bu'e nagaan jiru kana nagaan keenyatti afuuf waaqayyo nagaan nuuf haa buusu isiniin jedha obboloota kiyya jabaadha jajjabaadha waan jiru immoo wal biraan keenya rakkoon kamuu yoo ta'e waanuma kamillee yoo ta'e gaaffii na gaafadha isiniif hin deebisaa isiniin jedha warroonni lafa qabattan keessa na gaafachuu dandeessu warri hin qabne immoo asumaan na gaafadha yoo na gaafattan gaaffii keessan isiniif nan deebisa isiniin jedha bakka tokkotti yeroo gaarii qabaadha chaaw chaaw turtii gaarii